oduu teenyaa jalqabaatiin. Mootummaan federaalaa dhiyootti hooggantoota olaanoo TPLF irratti haleellaa cimaa gaggeessuu mala jedhame. Gaggeessitoota wayyaanee irratti ministeerri muummee Abiyyi dirooniidhaan haleellaa akka raawwatan ifatti waamichi yoo jalqabu. Har'a daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Tigraayitti balallii taasisu addaan kutuun dhimmicha mirkaneessee jiraas jedhame. Ministeerri muummee Abiyyi qondaaltota TPLF irratti dhuguma haleellaa yoom raawwata bal'inaan dhaggeessu. Oduu biraatiin Turkiin xiyyaara waraanaa guddaadha jedhamu F-16 jedhamu gara Soomaaliyaatti bobbaasuun dhaga'ame. Dhimmi kun Itoophiyaadhaaf balaa guddaadha yoo jedhamu Itoophiyaan akka of eeggattu xiinxalaan siyaasaa naannichaa dhaamaniiru. Jettiin waraanaa cimaan eeysaan Soomaaliyaa gale bal'inaan dhaggeessu. Oduu itti aanuun Raashiyaan xiyyaara lolaa yaakii 130 fi diroonii Ooriyoon jedhamu Itoophiyaadhaaf kennuunis dhaga'ame. Kunis tibbana wayita humni qilleensaa Bishooftuutti agarsiisa gaggeessu mul'ateera bal'inaan dhaggeessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo haleellaawwan saayibarii Itoophiyaatti raawwataman sadarkaa yaaddeessaa irra gahaa jiru jedhame. Keessumaa WhatsApp fi Telegraamiin namoota butame odeeffannoon namoota dhuunfaa hatamaa jiran yaachisaa ta'uu bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyaalessaa beeksiseera. Akkamiin WhatsApp fi Telegraamiin namoota butamaa jiru bal'inaan dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Mootummaan federaalaa dhiyootti hooggantoota olaanoo TPLF irratti haleellaa cimaa gaggeessuu mala jedhame. Gaggeessitoota wayyaanee irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dirooniidhaan haleellaa akka raawwatu ifatti waamichi yoo jalqabu har'a daandiin qilleensa Itoophiyaa gara Tigraayitti balallii taasisu addaan kutuun dhimmicha mirkaneessee jiraas jedhameera. Haaluma kanaan of tuultonni wayyaaneetiif bilchiginnaa ammas waraana guddaa biraa keessa seenuudhaaf torbaaniif walgaadaa yeroo jiranitti sochii waraanaa bifa haarawaan akka dhalate himame. Waggaa lama waraana gaggeessanii uummata Itoophiyaa miskiina miliyoona 1 ol kan galaafatan gareen gara jabeeyyiin lamaan siyaasaatiif waraanaa kun ammas uummata biyyattii waraana sana caaluuf qopheessaa kan jiran yoo ta'u tibbana haleellaa Tsallamti keessatti raawwatameera jedhame hordofee muddamni PPF TPLF hammaateera. Wayita wal dhibdeen garee TPLF fi PP hammaatutti kaleessa galgala irraa jalqabee gareen mootummaan Itoophiyaa ijaare milishaan miidiyaa mootummaan federaalaa hatattamaan gaggeessitoota wayyaanee irratti haleellaa qilleensaa akka raawwatu akeekaniiru. Yoo xiqqaate maxxansaalee kumootaan lakkaa'amaniif bakka takkaa qophaa'an EGM ilaale X Facebook gubbaatti qoodamaniin mootummaan Abiyyi Ahmad qondaaltota TPLF akka haleeluuf waamichi dhiyaateera. Raayyaa miidiyaan mootummaan ijaare ergaa wal fakkaataa eda dabarsaa bulaniin mootummaan federaalaa fedhii waraanaa banuudhaaf jaarroleen TPLF gochaa jiraniif deebii kennuudhaaf jecha gama dippiloomaasiitiin hawaasa idil addunyaa hunda erga hubachiisee booda qondaaltota siyaasaa olaanoo TPLF fi ajajoota waraanaa qofa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa qilleensaa raawwachuu qabaa jechuun gorsaniiru. Kana qofaa miti gama biraatiin immoo jaarroleen Eertiraa tumsa garee Huutii ta'uu isaanii Israa'el hubachiisuun bulchiinsa Eertiraa irrattis tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu michuu Israa'el kan taate Ameerikaa hubachiisanii abbaa irree Isaayyaas Afeworqii karaa irraa maqsuudhaaf hojii dippiloomaasii cimaa yeroo hin fudhanne hojjechuun gaariidha jedhan. Hojii kana danquu malan kanneen jedhaman warreen akka Saawud Arabiyaatis amansiisuudhaan fedhii isaan Eertiraa irraa qaban guutummaatti keessaa balleessuun gara biyya teenyaatti naanneessuun sirriidha jedhu. Warri mootummaan ijaareef ergaa wal fakkaataa kumootaan lakkaa'aman dabarsan. Lola humnaan dhiibee dhufe yeroo gabaabaatti olaantummaadhaan goolabuudhaaf michuu Ameerikaa kan taate Israa'el cimsanii qabachuun tumsi biyyoota lixaa akka uumamu ni godhaa jedhu ergaaleen edaa miidiyaa hawaasummaa garaagaraa gubbaan qoodaman. Barreeffamoota edaa irraa kan mul'atu guutummaatti mootummaan Abiyyi Ahmad dhiyootti gaggeessitoota TPLF haleeluudhaaf akka jirudha. Akka xiinxaltoonni jedhanitti sababiin isaatis mootummaan federaalaa haleellaa raawwachuudhaaf uummanni nu gaafateera jechuun waraana biyyattii gagaa maamaa keessa galchutti seenuu malaa jedhu.
Kanaaf ammoo mootummaan federaalaa haleellaa raawwachuu dura isin haleellaa akka raawwannu nu deeggaraa jechuudhaan garee raayyaa miidiyaa akka bobbaasee tilmaamama. Mootummaan federaalaa kana Abiyyi Ahmadiin hoogganamu haleellaa raawwachuudhaaf agarsiistuun tokko ganama har'aa guutummaatti xiyyaarri gara Tigraay balallii taasisu addaan kutuu isaati. Akka gabaasaalee miidiyaalee idil addunyaa jedhanitti daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Tigraayitti taasisu har'a guutummaatti haqeera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balalliiwwan gara buufataawwan xiyyaaraa magaalota naannoo Tigraay garaagaraa keessatti taasisu haquu BBC akkasumas immoo Addis Istaandaardii maddeen dhimmicha beekan irraa mirkaneeffachuun gabaasaniiru. Afaan Tigreetiin gabaasa biyyoota lamaa sirnaan kan hojjetuuf hordofu BBC'n afaan Tigree akka gabaasetti ergaan daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa imaltootaaf ergame haala hin eeggamne mudateen balalliin haqamuu mirkaneessam. Haaluma kanaan gara magaalota guddoo naannichaa Maqalee dabalatee balalliin Aksum, Shiree fi Humaraatti taasifamu haqameera. Gabaasaan BBC Maqalee jiru akka jedhetti waajjira tikeetii daandii qilleensa Itoophiyaa irraa balalliin har'aa akka haqamee fi hojjettoonni daandii qilleensaa mana akka turaniif itti himamuu mirkaneeffateera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa maamiltoota isaatiif balalliin haqamuu erguun alatti garuu ammatti ifatti waan jedhe hin qabu. Aangaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa maqaan isaanii akka eeramu hin feene tokko akka jedhanitti balalliiwwan gara Tigraayitti taasifaman guutummaatti addaan cituu mirkaneessaniiru. Aanga'aan daandii qilleensa Itoophiyaa kun akka ibsanitti balalliin kun har'a jechuun kamisa qofaadha kan haqame. Haa ta'u malee balalliiwwan guyyoota itti aananitti haalota jiraniin kan murtaa'u ta'uu jechuun ibsanii murtee kanaaf sababii maal akka ta'e garuu ibsuurraaf qusataniiru. Waa'ee balalliin gara magaalota naannoo Tigraayitti taasifamu haqamuu kan gaafataman itti gaafatamaan tiraanispoortii naannichaa obbo Taaddalee Mangistuu balalliin addaan cituu mirkaneessanii garuu odeeffannoon dabalataa akka hin jirre hubachiisan. Kun kanaan otoo jiru miseensonni humna ittisaa biyyaalessaa Itoophiyaa yookaan ENDF fi poolisiin federaalaa magaalota gurguddoo kibba Tigraay akka Allamaaxaatiif koram keessaa bahaa jiru jedhame. Raayyaan humna waraanaa kaleessa ganamarraa jalqabee bahuu kan eegale yoo ta'u daangaa naannolee lamaan Amaaraaf Tigraay jidduu buufateera. Miseensonni poolisii federaalaa ammoo kaleessa galgala koramiif Allamaaxaa gadhiisanii ba'uu BBC afaan Tigreetu gabaase. Gama biraatiin guyyaa tokko dura haleellaan Tsallamti keessatti diroonii raawwatamee fi wayyaaneen haleellaa bante jedhameen muddamni biraa kaabaan dhalachuu isaati. Amma xiyyaarri gara Tigraay akka hin balaliine kan dhoorkaman hooggantoota TPLF irratti haleellaa qilleensaa raawwachuudhaaf ta'uu akka malu namoota dhimmicha hordofaniitu ibsa. Oduu biraatiin Turkiin xiyyaara waraanaa guddaadha jedhame F-16 jedhamu gara Soomaaliyaatti bobbaasuun dhaga'ame. Dhimmi kun Itoophiyaadhaaf balaa guddaadha yoo jedhamu Itoophiyaan akka of eeggattu xiinxalaan siyaasaa naannichaa dhaamaniiru. Beekamtii Israa'el Soomaalilaandiif kennite booda muddama gaanfa Afrikaa hammaachaa dhufe jidduutti Ankaaraa Moqaadishoo cinaa hiriiruudhaan balaa kana hammeessaa jirti jedhameera. Haaluma kanaan Turkiin xiyyaara waraanaa guddicha F-16 jedhamu sadii gara buufata xiyyaaraa Moqaadishootti bobbaasuu gabaasaalee mirkaneessan. Akka gabaafametti taanaan F-16 haleellaa qilleensaa Soomaalilaandiif Israa'eliif qophaa'uu mirkaneessaa jedhame. Xiyyaara waraanaa guddaaf Afrikaatti biyyoonni sadii qofti qaban kana Turkiin kan ergiteef Soomaalilaandiif michoota isii akka Tel Aviv, Finfinneef Abudaabii jiraniif akeekkachiisa laachuuf akka ta'e ibsame. Ankaaraan jeettiiwwan kanneen fayyadamuudhaan naannoo qilleensa Soomaalilaandii to'achuuf jirti sodaan jedhus guddateera. Dhuguma Ankaaraan ija jabaattee balallii Israa'el yookaan Emirates gara Hargeysaatti godhamu addaan kutuudhaaf yookaan himannaa Moqaadishoon Soomaalilaand irratti dhiyeessitu hojiirra oolchuudhaaf yoo yaalii goote gaanfa Afrikaa keessatti dhibdee waraanaa gama qilleensaa hammaachuu fi balaan kanaan dura hin argamne dhalachuu akka malus ibsameera. Akkuma amma dura deddeebiin gabaasaa turre mootummaan federaala Soomaaliyaa ji'ootaaf naannoo qilleensa Hargeysaa irratti to'annoo yookaan aangoo murtii tokkollee otoo hin qabaatin sobee Soomaalilaand irratti aangoo nan qabaa jechuun uggura balallii kaa'uudhaaf yaalii gochaa tureera. Moqaadishoon viizaa haarawa hojiirra oolchuu dabalatee namni kamuu Soomaalilaand daawwachuudhaaf yookaan Soomaalilaand seenuudhaaf hayyama gaafachuu qaba jechuun yaalaa turteetti. Ta'us ammoo Soomaalilaand dhimmicha diddee ani biyya of dandeesseedha jechuun mormaa turteetti. Jidduutti daandiin qilleensa Itoophiyaatii fi Fly Emirates illee viizaa jedhame yookaan ammoo Soomaaliyaan qopheessite akka hin fudhanne ibsanii balallii Soomaalilaandiitti taasisan akkasumaan itti fufan.
jedhan. Kun kanaan otoo jiru Soomaaliyaan to'annaa tokko gochuu osoo hin danda'in ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Sa'ar magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaa daawwatanii turan. Kunis erga beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite booda ture. Akkasumas ammoo pirezidaantiin Somaalilaand Hargeysaa irraa ka'uudhaan Teel Aviv dabalatee haga Neezerlaand Daavos gahee akka tures gabaasaalee bahantu mirkaneessam. Kun guutummaan guututti Soomaaliyaan naannoo qilleensa Somaalilaand to'achuu akka hin dandeenye kan mirkaneesse yoo ta'u, amma immoo to'annaa qilleensaa kana gaggeessuudhaaf jeettii balaafamaa F-16 jedhamu Ankaaraa irraa Moqaadishoon ergifachuu gabaasaaleen Hargeysaa bahan ni mirkaneessu. Akka gabaafametti Soomaaliyaan amma fedhii Somaalilaand addunyaa irraa addaan kutuu qabdu milkeessuudhaaf yaalii gochuu isiiti. Dhimmichi Somaalilaand qofaaf otoo hin taane garuu Itoophiyaa hunda kallattiidhaan doorsisuudhaaf yaalii guddaa eegalameedhaas jedhameera. Dhimma kanarratti yaada dabalataa kan kennan xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa Awwal Qaasim Aloo dhimmichi Finfinneedhaaf kan akeekameedha jedhan. Gabaasa amma bahee fi Ankaaraan xiyyaara waraanaa F-16 gara Moqaadishoo ergite jedhu irratti Awwal Qaasim Aloo ergaa dabarseen Somaalilaand dogoggora guddaa yookaan ammoo miscalculated bigly hojjatteetti jedhan. Ani akka yaadutti Finfinneen balaa guddaa fi miidhaa hamaa isii eegu akka sirriitti hubattuun barbaada jedhaniiru. Namni siyaasaa kun keessattuu Somaalilaandiif akka biyyaatti beekamtii kennuun yeroo kana balaa guddaa qabaachuu akka malu akeekkachiisaniiru. Kun kanaan otoo jiru Turkiyyeen gara Soomaaliyaa xiyyaara kana erguun booda Israa'elilleen hatattamaan gara Somaalilaand keessumaa naannoo Barbaraatti xiyyaarota waraanaa gurguddaa akkasumas ammoo humna ittisaa guddaa erguu akka dandeessu gabaasaaleen biraa bahuu eegalaniiru. Oduu biraatiin Raashiyaan xiyyaara lolaa Yaakii 130 jedhamuu fi diroonii Ooriyoon jedhamu Itoophiyaadhaaf kennuun dhaga'ame. Kunis tibbana wayita humni qilleensaa Bishooftuutti agarsiisa gaggeessu mul'ate. Hiriyaa Itoophiyaa guddoo Awurooppaa kan taate Raashiyaan xiyyaara waraanaa Yaakii 136 fi diroonii waraanaa Ooriyoon tokko Itoophiyaadhaaf kenniteetti jechuun maxxansi waraanaa Yuukireen Defense Express gabaaseera. Maxxansi Yuukireen amma G27 ba'e kun xiyyaaronni kunneen agarsiisa aveeshinii Bishooftuutti taasifame irratti mul'achuullee itti dabalee ibseera. Suuraawwan buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu irraa argamanis xiyyaaraawwan waraanaa Yaakiin 130 jedhaman lakkoofsa addaa 23 haga 23 kan qaban mul'atanii jiru. Xiyyaarri waraanaa Yaakiin 130 jedhamu kun Raashiyaan kan hojjetame yoo ta'u, leenjii balallistoota xiyyaaraatiif kan ooluu fi dabrees waraana sasalphaa irratti kan dhimma ittiin bahamuudha jedhame. Gabaasni Defense Express dirooniin Ooriyoon Itoophiyaa keessatti ifaan mul'achuun Raashiyaan oomisha kana alatti erguu kan mirkaneessuudha jedheera. Ooriyoon diroonii Raashiyaa ol ka'iinsa jiddugaleessa irra balali'uudhaan ergama raawwachuu fi Raashiyaan meeshaa kana lola Yuukireen waliin irratti dhimma itti baateetti jechuun maxxansi kun ibseera. Gabaasni kun Ooriyoon harka Itoophiyaa seenuun isaa kuusaan diroonii biyyattii kan Turkii, Iraaniif Chaayinaatti dabaluudhaan kuufama meeshaa biyyattii kan ol kaasuudhaas jedheera. Itoophiyaan meeshaa waraanaa Raashiyaa fayyadamaa kan turte yoo ta'u, Ooriyoon kan harka Itoophiyaa seene garuu gurgurtaa qarshii hagamiitiin akka ta'e gabaasni kun hin eerre. Oduu teenya xumuraatiin immoo haleellaawwan saayibarii Itoophiyaatti raawwataman sadarkaa yaaddeessaa irra gahaa jiru jedhame. Keessumaa WhatsApp fi Telegiraamiin namoota butame odeeffannoon namoota dhuunfaa hatamaa jiraachuun akka yaachise bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyaalessaa beeksiseera. Bulchiinsi kun ibsa arra baaseen haala lammiileen itti saamaman hedduu saaxileera. Itoophiyaatti walitti hidhamiinsi dijitaalaa babal'achuu hordofee haleellaawwan saayibarii miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka WhatsApp, Telegiraamii fi pilaatfoormiiwwan birootiin raawwataman dabalaa waan jiraniif lammiileen biyyattii of eeggannoo cimsuu akka qaban bulchiinsi nageenyaa kun hubachiiseera. Haleellaawwan saayibarii kunneen sadarkaa yaaddeessaa ta'een dabalaa dhufuu mirkaneeffachuu kan hubachiise bulchiinsichi keessumaa sagantaawwan idil addunyaa Itoophiyaatti qophaa'an akka carraa gaariitti fudhachuun kanneen odeeffannoo dhuunfaa ragaalee baankii fudhachuudhaan nageenya dijitaalaa mancaasuudhaaf tattaafatan jiraachuu qorannoo fi hordoffii taasiseen bira ga'uu ibseera. Burjaajii namoonni kireeta
opereetara ta'an kunneen sagantaa akka simpooziyemii fayyadamuun paakkeejii bilisaa, carraa hojii addaa, liinkii affeerraa simpooziyemiitii fi biroo sababa jedhuun namni akka cuqaasu haala mijjeessuudhaan ergama ragaa fi odeeffannoo nama dhuunfaa fudhachuun lammiileen yakka waliin dha'amuutiif akka saaxilaman taasisaa jiraachuu beeksiseera. Ragaa nama dhuunfaa gama pilaatfoormiiwwan kanneeniitiin erga argatanii booda sochii maallaqa nama sanaa to'achuu bira dabree firaa fi namoota dhiyoo nama saaxilamee irratti ergaa nan rakkadhee maallaqa naaf ergi jedhuun ergisiisuun lammiileen rakkoo dinagdeef xiinsammuutiif akka saaxilaman taasisaa jiraachuu hordoffii taasiseen hubachuu bulchiinsi kun ereera. Hawaasni liinkoota shakkisiisoo gama pilaatfoormiiwwan miidiyaa hawaasummaa kanneeniin ergaman banuu dhiisuudhaan akkasumas ammoo riippoortiif biloog gochuudhaan lakkoofsa dhoksaa ergamu yookaan ammoo verification koodii nama kamiifuu qooduu dhiisuun nageenya dijitaalaatiif murteessaa ta'uu beekee ergaawwan bulchiinsaawwan kennaman hojiirra akka oolchuu yaadachiiseera bulchiinsi nageenya biyyattii.